Dhiiras ta'e shamara namni bultii keessatti si miidhuu deemu amala torba qaba. 10 jaalachuu, waadaa dagachuu, sobaan kakachuu, hunda fakkaachuu, kan irra caalu filachuu, sababa himachuu, waan jedhe dagachuu. Hiriyoota wal jaalatan lamaan tokkotu osoo waliin karaa deemaa jiranii mana viillaa bareedaa naannawa isaanii jiru laalanii tokko akkana jedheen. Gaafa Rabbiin ummata kanaaf qabeenya hamma kana hiru nuti eessa turree jedheen. Hiriyaan isaa inni kaan kottu jedhee fuudhee mana hospitaalaa geessee ummata dhukkubsatee ciisu laalee gaafa Rabbiin ummata kanatti dhukkuba raabsuu nuti eessa turree jedheen. Kanaafuu waan namni biraa qabu ilaaltee Rabbii kee komachuurra waan si harka jiru laaliitii uumaa kee galateeffadhu. Jireenya kee keessatti guyyaa tokkoof gonkumaa hin gaddin. Guyyoonni gaariin gammachuu sii ta'a. Guyyoonni hamaan muuxannoo sii ta'a.